sabaan akka wallaalanii karaa baay'ee birriin kan gaafatamu dhaqee immoo lubbuu isaanii irrallee sadarkaa waa baay'ee kan ga'u sababii kanaatiif jechuudha. Kun immoo maalidhaa tokko duuba kee ilaalee namni gaafa waan tokko si gaafatu duuba kee ilaaleeti. Lammaffaan immoo haala kee ilaaleeti. Yoo isin jedhu yoo namni duuba kee jiraate waan tokko sitti dubbachuu akka hin dandeenye beekachuu qabda jechuudha. Kanaaf micoo kana kaleessaaf hin gaddaa waa'ee micoo kanaa jechuudha ajandaa godhamee kan miidiyaa kanarra naanna'u jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko naasansiifti dhaggeeffachaan ture jechuudha jala seenee garuu dhugaa isiniin jedhaan namni nama ta'e lafa kana dhufuun keenya nuti hojjetannee jijjiirramnee galuufi malee lammiin Itoophiyaa tokko lafa kanatti namni dhalateeru hin jiru. Eenyutu lammiin Itoophiyaa lafa kanatti hin dhalanne? Warri kaan isaaniitti biyya kan isaaniitti waan barbaadan godhanii waan barbaadan jechuu danda'u. Garuu dhugaa isiniin jedha micoo kana jechuudha. Akka ishiin dubbatattee rakkoo ishee keessaan baafnellee godhaa jiru jechuudha. Viidiyoo ishee baay'eetu ture. Warra agartanii tan arguu dandeessu. Akka ishiin dubbatanne bira dhaabbataniiti wanneedha. Hin kirkirti yookaan dubbattu dhugaa waaqa jabaata. Hin kirkirti micoo. Kun maalirraan kan ka'e bira dhaabbatanii doorsisu. Akka yeroo micoo ishee beeruutii tokko jechuudha. Micoo ishee beeruutii garaatti baate tokko yaadattu yoo ta'e micatti bira ta'anii kana si goonadhanii waamee hiika haasofsiisaa bahanii har'a kun har'aa ukkaamsa jechuudha hambisa micatti. Ishii kanas immoo maal gochaa jiru? Kan ishiin bira galte Itoophiyaadha. Micoon bukkee dhaabbattee haasoftu Itoophiyaadha. Dhugaa rabbii waan nama gaddisiistu jechuudha. Waan nama gaddisiistu. Akka ishiin hin dubbanne taasifti bukkee dhaabattee. Ani maalasi godhee maalidha jettiin. Intalitti immoo ambassaadha dhugaa. Kun maalirraan kan ka'edha baqa. Nama nuti duuba keenya nama dhabuu keenyarraan kan ka'edha. Isinii gala miti. Rakkoon tokko gaafa nurra ga'e. Biirootti ni manna. Dirqama biiroon falanuu laachuu hin danda'u taanaan. Maal gochuu qabna nuti? Maabaraawwii kan jedhamu jira. Maabaraawwii akka fakkeenyaaf biiroorra darbee warra biirootiif itti gaafatamaa kan ta'an jiru. Isaan irratti himatamuu qabu. Micoon kun rakkoo ishiin keessa jirtu eenyumtuu ishiidhaaf beekuu hin dandeenyamu. Micoo kana fuudhanii maal godhu? Mana isaaniirraan hojjisiisu. Gara biraatii immoo birriidhaan hojjisiisu qasiraa immoo. Dhageessanii ilma namaati kun. Namni nama ta'e dhalatee jechuudha. Dhugaa waaqa jiraata. Nama akka ishii fiddee kaleessa ishiinis rakkinaa jettee biyyaa baateeti har'a immoo naa darbe jettee asitti fiddee dhala namaatti roorristiini. Kan akkana kanaati kan xiyyiitiidhaan keessaa baasan. Rabbiifu. Akkati ishii nama guutuuni. Fiddee dhala namaa asitti akka warii gooteetiin dhala namaa gurgurti asitti. Inna duuba miceetti ilaalaniitiin kan isaan akkas gochaa jiran akka ishiin duuba ishii nama hin qabne beekuu jechuudha. Malee dhugaa waaqa isinitti himan osoo mucoon kun duubarraa nama qabaatte harka dhiitoo baatteetiin kan ishiin isaan bukkee teessu. Akkatti haasoftu hin qabdu, akkatti ishiin dubbattu hin qabdu. Ija keessa akkatti ilaalaa ofirratti mimirrachaadha kan ishiin haasoftu jechuudha. Akka ishiin dubbattee mirgi ishee akka ishiidhaan eegamne godhaa jiru. Kun rakkina maalirraa? Rakkina ajeensota biyya keenyarraan jechuudha. Kun immoo rakkina ajeensisuun osoo hin taane nama dhabittuu mica'uu sinirraan kan ka'edha. Isinii galee nama dhabuu mica'uu sinirraan kan ka'e malee dhugaa waaqa jiraata. Tokkoon ishii quxuxurii jala oolchu turan. Kun qallaalii ture. Naa. Ilmi namaa akkoo mirga qaba. Akka dirqama qabu mirga qaba baqa. Dirqama qabdi. Mirgas qabdi mica'uun. Dubbatachuuf mirga qabdi baqa. Akka ishiin dubbanne asiif asiin tiroora'anii wal gargaaru wal bukkee dhaabataniiti. Maaloo isaan boru dhala godhatu. Dhalan godhattanii isin boru. Maaf dhala namaatti taphattu? Maaliin akkasii? Haadha ishee warii gurgursiiftee nan jijjiirama jettee biyyaa baatee dhufteetiin inni asitti akka ishiin wanneetti waliif gadi naannessan maalidha inni? Warruma ofii isaanii kaleessa duuba naanna'anii mana meeqa sagal naanna'aa baanna warri dhala namaa asitti akkas godhan kun dhugaa waaqa. Achi baateen hojjettu akka nama tokkootti hanteessee dafqa dhala namaa hiyyeessaa funaantee hojjettu. Kun gaarummaadha. Boru dhalan godhattu ishii.
Maaliif namni jireenya har'aa qofa maaliif yaada? Har'ees bifa qabda akka barbaadetti jiraachuu dandeessa. Humna qabda akka barbaadetti jiraachuu dandeessa. Boroo bifti kun namarra darba. Humni kun hin dhuma. Isinii galee? Maaltu natti dhufaa? Fuuldura koo maaltu na eeggataa? Jedhanii murteessuu namarra hin jiraatu. Akkas godhamuu qaba dhala namaarratti. Nama gaafata waa'ee. Wanti biyya lafaa kun sii guutee yoo jiraatteeyyuu boru si gaafata. Ilma namaarratti gufiin hojjeti yoomiyyuu taana. Maaliif innis akkuma kee rakkatee biyyaa ba'e. Qabaatee biyyaan baane. Akkuma kee rakkatee kan inni biyyaa ba'e. Kanaaf ilma namaarratti roorrisuu yookaan ilma namaarratti akkas gochuun sirma barbaachisu. Ammoo maal jedhaniini? Habiibaa bira geessan. Haadha ishiin akkatti boossu. Ana akka haadha kanaa isa jira laati. Yaraas gaariis kan danda'atu ishii qofa. Dhugaa Rabbii. Yaraas gaariis kan danda'atu haadha qofaadha. Han dhuftee alarraa hojjisiisan malee kan hojjisiisan malee 150 kaffaltee akka ishiin deebitu. Kanama warra biiroota jechi. Dirqama si jamar namni seera biiroo kanaa qoratee bira ga'ee hin jiru malee jechuudha dhugaa isinitti maali. Seera isaa keessa buutanii deebilee isaa osoo hubattanii jechuudha. Isaan seera mataa isaanii qabu. Dirqama namni tokko gaafa biyyaa bahe maal gochuu akka qabu, namni tokko yoo dhukkubsate maaltu ta'uu akka qabu hundumayyuu seera qaba. Akkasitti miti zimmi biloo miti. Isheen 150 kanfalte gaafattee kun ishee kaleessa hin gada nyaachuu barteettudha. Kan akkasii kan likkiitti gashisiisan ture. Garuu maal godhu? Iddoo arganiiti kan isaatti taphachaa jiran. Dhugaa Rabbii. Iddoo arganiitidha. Si jammaan fakkeenyaaf namni tokko gaafa biyyarraatti aseesee qajeelu ajeensiin tokko dirqama buukisaarraa miliyoona 7 qabaachuu qaba. Isinii galee? Ajeensiin tokko dirqama buukisaarraa miliyoona 7 qabaachuu qaba. Maaliif miliyoonni 7? Maaliif? Namni tokko yoo dhukkubsate dirqama deebisee yaalee deebisee gashuu dirqama qaba ajeensiin tokko. Wanna fedhe yoo ta'e dirqama yaaluu qaba. Kun seeraa fi heera tumee lafa kaa'eera. Nama dhuunfaa miti kan tumeera. Ati ajensii tokko taatee dhaabbata tokko taatee namni tokko karaa keetiin ergitee dhukkubsatee iyyaashu innaa dirqama qaba yaashisuudhaaf. Ati hamma barbaade fakkeenyaaf har'a kootuutu boru yoo dhukkubsatte dirqama si yaashisa ajensiin. Jaalladhus jibbis dirqama si yaashisa. Kun jira. Garuu maaltu badi seetan? Namoonni keenyi fakkeenyaaf ani nan rakkadha yoo jenne. Ani yoo rakkadhe eenyutti bilbiladha? Ajensiitti bilbila. Ajensiin na ergetti. Nan bilbila. Ajensiin sun immoo lakkenoo sin beeku, lakkenoo maaliidha yoo jedhe maal godha namni keenya gara TikTokii dhufa. Akkas ta'uun qabu ture dubbii. Ajensii tokko hin gaafatta. Ajensii si erge gaafattee ajensii si erge sun mirga kee siif hin eegu taanaan ati dirqama nama duuba keerraa yoo qabaatte maabaraawwi kan jedhamu jira. Isarratti dhaqxee himachuuf mirga guutuu qabda. Namni yoo duuba kee jiraate. Ati maabaraawwi sun irratti himattee dirqama maa kaleessan dhufiin har'a deebisee si gashuu danda'a. Wanna fedhe yoo ta'e waan akkasiin jiru. Garuu namoonni keenya seera ajensiin beekani. Ajensiin akka bakka waa wanni itti ilaalaa jira namni keenya akkasitti ilaalamuu qabu ture. Inni sikkoo nama. Dirqama si baasee dirqama si deebisee gashuudhaaf mirga qaba. Har'a mucaan kun kaleessa dhuftee hojjechaa turtee har'a 150 kaffaltee gara biyyaatti deemti. Ishee kaleessa immoo birrii meeqaan akka dhufteettu assaaba. Kaleessa immoo yookaan birrii 70
La nagaru saati kanatti medical tokkitti birrii 12 ta'eera. Kadura miti. Yoo xiqqaate 100 fittee dhuftee mucaamu. Har'amoo 150 kan falte gara biyyaatti deebiti. Rakkoonsaa jira ture. Rakkoonsaa oddoo rakkoo ajeensii sun dhaqanii maabaraa wiirati soo himatan ta'e. Dhugaa isiniin jedhan sirii isaa tashagama akkara tashagamu. Sirba isaa tashagamu ture waan akkasiin jiru. Kan akkuma maabaraa wiir hin beeku. Maabaraa wiir rakkoo uummataa hin beeku. Isinii galee maabaraa wiir rakkoo uummataa hin beeku. Uummanni keenya immoo ajeensiitti mataa ajeensiin ta'uu dinnaan gara tiktookii bakka kanadha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaadee dubboloota koo wal sagalee kana dhaggeessan rakkoon tokko yoo isinirra ga'e gaafadhu ajeensi gaafadhu sidida taanaan lafa tiktookiin dhaabbati. Lafa tiktookiif famasuuf yoo dhaqxe irraan kana fe lafa tiktookiitti kottee keen qajeelchi. Ati duuba keetiin nama jabaa qabaadhu. As teessee dhugaan siin jedhan wanta barbaadde hojjisiisuu dandeessa. Wanta barbaadde miikinaatu jira kaaseerri. Kanaaf ammas taanaan bor wanti isin beekuu qabdan ijoolleen keenya yoo rakkattan ajeensi yoo bilbila isin jalaa kaasuu yoo dide nama duuba keessanii yoo qabaattan yookaan abbaa keessan yookaan haadha keessan akkamitti immoo maabaraawwii kana argachuu dandeenya yoo jettan akkatti isin maabaraawwii kana argachuu dandeessa. Jammara irratti wakiin abbaa kee ati rakkoo kee abbaa keetti matta ajeensi bilbila si jalaa kaasuu dideeras jedha fakkeenyaaf. Kanaaf rakkoo kee abbaa keetti matteetu abbaan kee maal godhaa waajjira poolisii ganda keessan keessaa dhaqee himata. Waajjira poolisii ganda keessan keessatti dhaqee himata warri gandaamu maal godhu gara federaalaatti dawwalu. Dirqama qabu. Warri federaalaa immoo maal godhu namicha sun dhiyyeessu. Namicha ajeensii keessumtu dhiyaata. Namicha ajeensii keessun dubbiin sun gara kam jira beektaa? Himannaan kee jammara eessa galee otoo namichi ajeensii keessun hin dhiyaatin maabaraawwii gubbaa jira dubbiin kan kee. Federaalatti dawwalame taanaan dhumateera bakka maabaraawwii sun gubbaa jira dubbiin kee. Kanaaf wanna barbaadillee osoo ta'e waan tokko si gochuu hin danda'an. Haala kanaan obboloonni koo warra eessa jirtan dhugaa rabbisa dhugaa isiniin jedha jechuudhaan. Ani wanta hundasaa wanta beekuuf kanan akkanatti isinitti dubbachaa jiru malee sasim jedhanii oduu wanneedha miti. Mikinaatu waa baay'een beekan achi keessatti. Hojjechaas nan jira. Dhagahaa. Kanaaf haala kanaaf fayyadamaa. Of hin miisisinaa. Wanta birrii kaffaltanii galtaniif hin qabaadinaa. Kanaaf viidiyoon korraa kana fakkaataa yoo isinitti dheeresse dhiifama isiniin jedha turtii gaarii naa qabaadhaa. Baay baay.